Qeeroo fi qarree addunyaa mara jirtan oduu gurguddoo isinii qabannee dhiyaannee jirra. Viidiyoo kana guutuu daawwadhaa, walii dabarsaa, akkasumas yaada keessanis itti barreessaa. Ilmi Doonaald Tiraamp Daan Juuniyer jedhamee kan beekamu Giriinlaandii dhaquusaa ibsee jira. Kana kan godhees eega abbaansaa Doonaald Tiraamp Giriinlaandii tana bitannee ifitti ida'uu qabnaa jedhee dubbate booda guyyaa kaleedhaa Giriinlaandii kana dhaquusaa miidiyaadhaaf ibsee jira. Chaayinaan himannaa Ameerikaan irra keesse tan isiin kompiitaroota keenya haa godhu jettanii jetteeni himattee dura dhaabbachuusiidha ibsitee jirti. Chaayinaan waan nuti hin goonin ni maqaa keenya hin balleessinaadha jettee State Departmentii Ameerikaadhaa gaafattee jirti. Akkasuma sanitti yoo gartee akkanatti maqaa nu balleessuu barbaadan taate nutis waan isin dalagaa jirtan ni ibsinaa jettee Chaayinaan guyyaarraan tanaa Ameerikaa sodaachiftee jirti. Jarmanii fi Xaaliyaan gaazota gartee biyya Yurooppirraa qaqallate kan eega Raashaan gaaza siidhaa kan Yukureen keessaan dabru san murte booda nuutu bikka bu'ee warra gartee gaazaaf rakkateef hirraa jettee dubbattee jirti. Akkanuma kanatti biyyoonni lameen kun yeroo ammaan tana biyya gartee Austria, Hungary fi Slovaakiyaadhaaf yoo gaaza xiqqoo kan kannaniif taate garuu gaazni mallee gahaadhaa miti jedhanii biyyoonni san himachaa jiran. Rakkinni gaazaa kunis kan dhufe eega gartee Yukureen gaaza Raashaadhaa kan Yukureen keessa dabree akkasitti Yurooppii dhaquun dhaabde booda jechuu. Dubagaa yeroo ammaan tana Jarmanii fi Xaaliyaan gaaza isaanii gartee karaa harka duubaatiin bitanii gatii itti hidhaatanii gurguru jiran jechuudha. Sarbiyaan misaayil sistema biyya Chaayinaadhaa kan FK3 jedhamee beekamu kan gartee eer difeensiidhaan itti hojjetan bitattee hojiirra oolchuusiidhaa ibsitee jirti. Kana akka gooteefis eega gartee raayyoota isiidhaa warra murtaawee biyya Chaayinaa geessitee muuxannoo adda addaa horsiiftee eega as deebi'anii biyya isaaniitti sistema kana jaaratan booda Sarbiyaan Yurooppii keessaa biyya duraa taatee jirti sistema kana qabaachuudhaan. Sistemni kana kan gartee Raashaan qabdu kan ammoo S300 jedhamee beekamu akka amma duraatti biyyoonni akka Iraanii fi Tarkiin haa qaban kan Sarbiyaadhaa kan Chaayinaarraa bitatte kuni kan duraa ta'a. Garuu akka gartee oduun tun himtutti sodaalee adda addaa gartee tan jirtuuf sistema kana gartee inumaatu Chaayinaan akka malee irraa gammachuu qabdii jedhaniiti ibsaa jiran. Biyyi Hindiidhaa tan BRICS keessa jirtu doolaara gurguruuf deemti. Doolaaroota gartee hedduu kan duraan bitatanii itti daldalachuudhaaf takkaa'uu currency exchange fi akkasumas foreign currency irratti kan itti daldalatan san yeroo ammaan tanaa ni gurgurraa jettee Ameerikaa sodaachisu jirti. Kanaaf kan gootuufis akkuma gartee Doonaald Tiraamp amma dura yeroo kaampeenif olii gad deemaa ture san biyyoonni addunyaa takkallee nu gartee doolaara malee jiraachuu hin danda'anii yoo isaan doolaara dhiisanii kan deeman taate nuti isaan gatii isaan kabalchiisnaa jee takkaa'u teeriif irra keenya jee dubbatee jira. Dubagaa yeroo ammaan tanaa Indiyaan waan kana kan gootuuf Ameerikaa hojii gartee hariiroo nagayaa hariiroo daldala itti faayidoitu godhachuudhaaf jedhanii warri beekan ni himan. Indoneeziyaan BRICS seentee jirtii jetti oduun tun. Akkuma beektanitti warreen gartee amata dabre yeroo Raashaatti walgahii godhatan san Jaanuwaarii 1 BRICS seenan keessaa Indoneeziyaan takka turte. Akkuma gartee Indoneeziyaan BRICS seenuudhaaf duraan akka gartee warra paartinarii turte achi booda immoo meembarii taate kanatti isiin akka keessa seentu Itoophiyaan akka gargaarte oduun tun ni himti. Yeroo ammaan tanaa BRICSin tuni paartinaroota 9 fi akkasumas warra gartee qaama ta'an meembara jechuudha 9 Jaanuwaarii 1 ida'amuunsiidhaa ni yaadatama. Kana jechuudha kana qofa odoo hin taane ammaan tana yoo xiqqaatte humna gartee biyyoota paapuleeshina addunyaadhaa parsantii 40 takka ol qabaniin BRICSin tuni humna siidhaa tolfachaa jirti. Akkuma beektanitti amata dabre yoo biyya 4 ifitti ida'an BRICSin yeroo ammaan tana immoo Jaanuwaarii 1 irratti biyyoota 9 kana ifitti ida'anii jiran.
biriksiin addunyaa irratti akkuma gartee lakkoofsa ummata isaaniitti GDPnis ol ka'aa jirti. Kana jechuun isaan kun gartee hariiroo ikoonomiidhaas itti guddifatanii fi akkasumatti waraana isaaniitis karaa irratti itti tolfatan waliin mari'achaa jiran jettee oduun tun ni ibsiti. Itoophiyaan digital ID hojiirra oolchuu siidhaa beeksiftee jirti. Akkuma gartee digital ID tuni addunyoota biraatti beekamaa deemaa jirtu Itoophiyaa keessattis amma magaalaa Finfinnee keessatti hojiirra ooltee namni digital ID hin qabaanne baankii banachuu hin danda'u akkasumas haajaa gurguddoo takka fixachuu hin danda'an. Saniifuu yeroo ammaan tana namni irra hedduun keessaafuu warri Finfinnee keessa jiru digital ID tana baafachuutti achi galgalanii jiran. Kana godhuudhaafis fuuldura keessa akka gartee wanni hundinuu bikka irraa kaatee fi bikkatti deemtu beekuu danda'an digital ID tuni waa hundaa ni saffistii jedhaniiti odeessaa jiran. Akkasumas rakkoon digital ID qabdu karaa sablatti digital ID tuni haaqni taatiis jedhanii warri gartee keessa beeku irraa dubbachaa jira. Tanaafuu yeroo digital ID tana banattan qacellotti if eegaa isiniin jenna. Oduun teenya taarraa tana fakkaatti oduu biraatiin hamma walitti deebinu nagaan jiraadhaa.